Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun sagantaa ayyaana Faasikaa bara 2015 televezyiinii OBS waldaa qulqullootaa wiirtuu Adaamaa wajjin ta'uudhaan qopheessedha. Jalqaba irratti baga ayyaana Faasikaa bara 2015tiin isin ga'e isiniin jenna. Egaa mana keessan teechanii foddaa televezyiinii OBS'tiin sagantaa ayyaana Faasikaa hordofaa kan jirtan irra deebinee baga isiniin ga'e jecha gara qophii keenyatti deemnaa. Qophiin keenya egaa kan barsiisan waa'ee ayyaana faarfannaa akkasumas immoo qophiilee adda addaa kan qopheessinee qabnudha. Egaa kanatti aansuudhaan faarfannaa tokkoon sagantaa keenya eegallaa. Hundumti keenya iyyuu faaruu kana kan dandeenyu waliin kan mana keessan teechanii hordofaa jirtanii sagantaa kana waliin faarfachuudhaan gammachuudhaan jaalalaan ayyaana kana akka kabajnuuf faaruu tokkoon sagantaa keenya eegallaa jechuudha. Sabasi
wabinuuf tayaati Maariyaam qulqulleetti wayyaa warqee uffattee mirga isaa dhaabbatta dhala nama hundaaf dhiifamaa kadhatta eenyutu dhaabbata fuula ilma keetiin wabinuuf tayaati Maariyaam qulqulleetti Boli tempamni kukni akanakni Adunya gowomi jirenya kanakni Gani sadugara akarina kami Adara ya duronu kisi abdani Wayya warqee uffattee mirga isaa dhaabbatta dhala nama hundaaf dhiifamaa kadhatta eenyutu dhaabbata fuula ilma keetiin wabinuuf tayaati Maariyaam qulqulleetti kennaa fannoo jalaa yaa'abdi jireenya waadaan kee baay'eedha Maariyaam haadha keenya giftee qulqulloota maariifakkeeffanta uumaadha gaditti hundumaa ni galta wayyaa warqee uffattee mirga isaa dhaabbatta dhala nama hundaaf dhiifamaa kadhatta eenyutu dhaabbata fuula ilma keetiin wabinuuf tayaati Maariyaam qulqulleetti Yoonuti beefannu dhiikurraanu baasi Gandhi saserete adenu devisi Ajajana kete duronu javisi Moto mabarabara adenu dachisi Waya warqee uffattee mirga isaa dhaabbatta dhala nama hundaaf dhiifamaa kadhatta eenyutu dhaabbata fuula ilma keetiin wabinuuf tayaati Maariyaam qulqulleetti wayyaa warqee uffattee mirga isaa dhaabbatta dhala nama hundaaf dhiifamaa kadhatta eenyutu dhaabbata fuula ilma keetiin wabinuuf tayaati Maariyaam qulqulleetti Shitolee irra deebinee baga ayyaana Faasikaa bara 2015tiin isiniin ga'ee jecha egaa qophiileen keenya akkuma itti fufanitti jiru ammas mi'a qulqullaa'oo mana kiristaanaa obboloowwan keenya faarfannaa baganaa ittiin nu dhiyeessan
maalidha seenaan isaa waan jedhu gabaabsineetoo daqiiquma muraasaaf ilaalla jechuudha. Egaa baganaan mi'oota qulqullaa'oo mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessaa isa tokkodha. Akkasumas tajaajila hafuurawaa qofaaf, tajaajila mana kiristaanaa qofaaf kan ooludha. Kana hoo jennu garuu bataskaana keessatti qofa malee alatti hin ba'u jechuu miti. Egaa baganaan dhufaatiin isaa Daawitii wajjin akka wal qabatu beekamaadha. Faarsaa Daawit faarsaa 92 lakkoofsa 3 irratti akkuma barraa'eetoo jiru jechuudha. Baganaa rukuttaa 10 qabuun akkasumas immootu masanqoo wajjin yeroo hundumayyuu sin galateeffadha jedheet qulqullichi Daawit akkuma dubbate sana jechuudha. Mi'a qulqullaa'oo mana kiristaanaa faarfannaan ittiin dhiyaatudha. Baganaan Itoophiyaa keessatti qofa argamaa kanneen jedhanis jiru. Dhufaatiin isaa biyya Israa'el ta'uun isaa beekamaadha. Haa ta'u garuu hayyoonni qorannaa kanarratti taasisan akka dubbatanitti biyya Israa'el keessatti fakkii isaa malee tajaajilli isaa qabatamaan hamma ammaatti kan hin jirre. Garuu fakkii mana qulqullummaa keessatti fakkii faarfannaa faarsa Daawit yoo faarfatu fakkiin isaa qofti ka'ee kan jiru malee tajaajilaan qabatamaan hojiirra oolee kan jiru Itoophiyaa keessatti qofa akka ta'e in arginaa jechuudha. Kanaaf egaa baganaan mi'a qulqullaa'aa mana kiristaanaa keessatti argamudha jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu keessaa tokkoffaa Zeenaa boqonnaa 15 lakkoofsa 16 irratti maal jedheetoo dubbatee jira. Daawitis mi'aawwan yeedaloo, masanqoo, baganaa, tsanatsiliidhaan yeedaleessaa sagalee isaanis gammachuudhaan ol kaasanii akka isaan faarfatan warroota faarfattootaa obboloota isaanii akka muudaniif warroota leewwotaatti dubbatee jedha. Maalfaa masanqoo, baganaa, tsanatsiliifaa kan jedhu jechuudha. Egaa miini baganaa miini qulqullaa'oo kun sosochiidhaan yookaan immoo akka kabaroofaa sanatti sosochiidhaan kan faarfatamu osoo hin taane tasgabbiidhaan kan faarfatamudha jechuudha. Innis yeroo baay'ee amma yeroo soomaa qofa akka hojiirra oolu dubbatamaa. Haa ta'u garuu tajaajilli isaa baay'ee bal'aadha. Yeroo soomaa qofa hojiirra ooluun isaa yeroo dhiyoodhaas yeroo mooticha Hayila Sillaasee manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa raadiyoo hafuurawaa yeroo tamsaastutu ture. Achirratti yeroo soomaa faaruun baganaa qofti akka dhiyaatu jedhee kan labseedha malee yeroo soomaa qofa osoo hin taane yeroo hundumayyuu yeroo gaa'elaa, yeroo ayyaanota garagaraa, yeroo moo'iinsaa, yeroo gaddaa biyyaafis itti faarfatamuudha. Yeroo du'aa namoonni gaddan akka isaan jajjabaataniif dheekkamsi garagaraa jiraatu baganaadhaan kadhannaan hin dhiyaata jechuudha. Egaa akkuma arginu waltajjii irratti waldaan qulqullootaa keessatti iyyuu baganaa yeroo ayyaana cuuphaa, yeroo ayyaana masqalaa addabaabaayii irratti yeroo dhiyeessinuun argina jechuudha. Tajaajilli baganaa kunis mana qulqullummaa keessatti baay'ee bal'aadha. Tokko Waaqayyoo ittiin galateeffachuudhaaf akkuma reefuu kana kaasne abbaan keenya Daawit faarfannaadhaan akka baganaadhaan akka Waaqayyoon galateeffachaa ture kadhannaa ittiin kan dhiyeessinuudha. Inni lammaffaa jireenya hafuurawaa keenya kan ittiin cimsinu Waaqayyoodhaan kan ittiin galateeffannuudha. Inni biraa hafuura hamaa fageessuudhaaf. Hafuura hamaa kan jennu hafuurota seexanaa jechuudha. Macaafa Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti mootichi Saa'ol hafuura hamaadhaan qabatamee yommuu dhiphachaa turetti abbaan faarsaa Daawit baganaadhaan faaruu faarfachaa hafuura hamaa sana irraa baasaa. Saa'olis gammadaatoo ture jedha. Kan nama gammachiisu ta'uu isaan argina. Yeroo taabonni Waaqayyoo ba'ee nu eebbisu ittiin baganaadhaan dabaallee kan ittiin faarfannuudha jechuudha. Akkasumas gaddarraa jajjabaachuudhaaf kan ittiin faarfatamuudha. Egaa baganaan akkuma obboleessi keenya ogeessa meeshaa baganaa fi leenjisaadha. Akkuma inni qabatee arginutti jechuudha. Baganaan kutaalee garagaraa qaba. Kara gubbaarratti kan arginu kuni waanjoo yookaan immoo qambar kan jedhamu kunuudha. Innis fakkeenya Waaqayyooti. Waaqayyoon waanjoon koo salphaadha, ba'aan koollee salphaadha jedha.
Kanaaf fakkeenya waaqayyooti jechuudha. Kun egaa mukni soofamee tottolfamee kan irraa hojjetamudha. Inni kun immootu maqaanyaa yookaan immootu nootaan meeshaalee muuziqaa yookaan rukuttaan kun kan ittiin sirreeffamudha. Kun rukuttaa jedhama. Kuni lakkoofsi isaa baay'ina rukuttaatiin baay'inni muka kanaa maqaanyaa yookaan immootu qindeessituu rukuttaa kanaa kan jennuun jechuudha. 10 jechuudha. Innis kun egaa kirriin kun yookaan immoo rukuttaan kun 10 sagalee garaagaraa qabaa, koodii qabaa, nootaa qabaa. Isa sanarratti yommuu ilaallu akkaataa hojjetama isaa tokko mar'imaan qotiyyoo yookaan immootu hoolaa seeraan tottolfamee bareedeerraa kan tolfamudha jechuudha. Kuni akka hin daganneef gubbaarra kan jiru kun immootu fannoodha. Fannoon egaa beekamaadha. Ayyaanni fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan irratti nu fayyisee jechuudha. Humna keenya fannoon humna keenya furaa lubbuu keenyati kan ittiin nu jajjabeessudha jechuudha. Kan seexanni ittiin mo'ame ta'uun isaa beekamaadha. Gama lamaan irrayyuu jira. Kun immootu utubaa jedhama. Utubaan kun egaa dhaabee qabuudhaaf baganaa kana qabee dhaabuudhaaf kan gargaarudha. Innis fakkeenya jaalala waaqayyoo fi jaalala namaa kan ibsudha. Akkasumas immoo kakuu duraa fi kakuu haaraa kan ibsudha jechuudha. Kun lamaan utubaa jedhamu. Kun immoo gadi hoo buunee ilaallu gogaadhaan uwwifamee kan jiru kun gabatee sagalee yookaan sanduuqa sagalee jedhama. Innis sagaleen achi keessaa kan ba'udha jechuudha. Kuusaa sagaleeti. Innis duudadha hoo argitaniitoo jiraattan cufameetoo jira. Fakkeenyi inni manni kiristaanaa ittiin barsiistu fakkeenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamiiti. Sababni isaa qulqulleettiin dubaroo Maariyaam durbummaadhaan gooftaa keenya da'uu ishee egadee osoo hin da'iin dura durba yommuu deessutti durba egadeessee boodallee durba ta'uu ishee kan nutti argisiisudha. Kun immootu barkumaa kan jedhamudha. Innis wareegamtoota addunyaa kanarra jira yookaan immoo kiristaanota qabsuurarra jiran kiristaanummaa shaakalaa warroota jiran fakkeenya kan ta'udha. Kun immootu inziraa jedhamti. Gogaa xixiqqoon tun egaa baay'ee mul'attu. Isheenis sagalee baasuudhaaf kan gargaartudha. Kara gadiirra kan jirtu tun immoo jabeessituu yookaan immoo mawaxxaraa kan jennudha. Sababni isaa faarfannaa garagaraatiif haalli ittiin qindeeffamu haala garagaraati. Faarfannaan tokko yoo xumurame deebi'ee qindeeffamuu qaba. Ishee kanatu ittiin qindeessinaa jechuudha. Egaa gabaabumatti miini baganaa kana fakkaataa hoo rukutamullee haala kanaan harka bitaatiin rukutamaa harka mirgaatiin qabatameet nama rakkoo addaa qabu hoon taane yookaan nama harki isaa bitaa miidhamaa ta'e hoon taane harka bitaatiin kan taphatamu kan rukutamuudha. Harka mirgaatiin qabatamaa. Leenjiin kun immootu bal'inaan waldaa qulqullootaa keessattiyyuu Adaamaa, Bishooftuu fi Baatutti akka wiirtuu Adaamaatti hin kennama jechuudha. Namoonni fedhii qabdan egaa asumaan dhuftanii barachuu ittiin waaqayyoon tajaajiluu dandeechuu. Alatti bahee kan tajaajilu kan sirbaaf, ragadaaf, dhiichisaaf kan tajaajilu osoo hin taane mana qulqullummaa keessatti yookaan tajaajila hafuurawaatiif kan tajaajilu jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kanaan dabalatan mootuu yommuu leenjitan yommuu kara waldaa keenyatti dhuftanii mi'a kana barattan tajaajila isaa bal'inaan arguu dandeessu. Har'aaf waa'ee baganaa irratti kan qopheessine gabaabinaan kana fakkaata. Amma kanatti aansee obboloonni keenya faarfattoonni waldaa qulqullootaa wiirtuu Adaamaa faaruu baganaa nuu dhiyeessu jechuudha. Ammallee baga isiniin ga'ee jennaa irra deebiidhaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u kallattimaan gara faarfannaa baganaatti isin dabarsina. Gara keenya nu ergi fakeen gara keenya nu ergi fakeen eye gara keenya nu ergi fakeen gara keenya nu ergi fakeen doa kauken kana manunufin doa kauken kana manunufin
keenya nu ergi ifa kee gara keenya nu ergi ifa kee gara keenya nu ergi ifa kee gara keenya nu ergi ifa kee doa kau kee kana manunufi doa kau kee kana manunufi gara keenya nu ergi ifa kee 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 Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee aangoo fi humna guddaadhaan seexana hidhee Addaamiin bilisa baasee kana booda nageenyi haa ta'u jedhe. Maatiiwwan Waaqayyoo mana keessan teechanii sagantaa kana foddaa televezyiinii OBS'tiin kan hordofaa jirtan hundi keessaniyyuu baga ayyaana Faasikaa yookaan ayyaana du'aa ka'umsa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2015tiin isin ga'e. Kun egaa sagantaa ayyaana du'aa ka'umsa Gooftaa keenya yookaan ayyaana Faasikaa kan bara 2015 waldaan qulqullootaa wiirtuun Adaamaa televezyiinii OBS waliin ta'uudhaan kan qopheessedha. Egaa irra deebiidhaan baga isiniin ga'e jecha barnoota guyyaa har'aa gabaabsineetoo waliin baranna jechuudha. Waaqayyoon abbaan keenya hunduma keenya akka nu barsiisu akka nu gorsu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen barnoota keenyaa kan ta'u faarsaa 77 lakkoofsa 65 irra kan jiru Waaqayyoon akka waan nama hirriibaa dammaquutti ka'ee jira jedha. Egaa Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'atee ka'uusaa akkasumas immoo awwaala naaf banaa dhagaanarraa konkolaachisaa kan ittiin keeffaname narraa hiikaa osoo hin jedhin aangoo fi humna isaatiin waaqummaa isaatiin ka'uusaa argina jechuudha. Egaa ayyaanni du'aa ka'umsaa mataa barnoota mana kiristaanaa akkasumas immootu ayyaanota mana kiristaanaa keessaa isa ijoo fi isa hangafaati. Kunis nuti akka amantaa kiristaanaatti abdii kan taasifannu du'aa ka'umsa lammaffaa Gooftaan keenya du'aa ka'uudhaan waan nuuf mirkaneesseef nuunis ayyaana kana akka mataa ayyaanotaatti akka hangafa ayyaanotaatti kan kabajnudha jechuudha. Egaa Gooftaan keenya Fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uun isaa raajotaan raajii dubbatamaa kan ture amma kan dubbisne faarsaa 77 lakkoofsa 65 irratti akkuma barraa'eetoo jiru Waaqayyoon akka waan hirriibaa dammaquutti akka loltuu jabaa daadhii quufee dhaadatuutti in ka'ee jedha. Kana jechuun egaa Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'a hirriibaan fakkeeffame namni akkuma rafe yoo rafe waan raawwatamu sana hin beeku. Akkasumas immootu hirriiba fedha isaatiin ofirra dabarsuu yookaan immoo rafuu dhiisuu hin danda'u. Namni foon uffate hundumti isaatiyyuu dirqama rafuu yookaan hirriiba kan jedhame kana du'uun isaa hin oolu jechuudha. Garuu Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka nama daadhii quufee dhaadatuutti kan jedhame akka abbaa keenya Nooh daadhii wayinii guyyaa jalqabaa dhugee machaa'e osoo hin taane jaalala ilma namaatiin kan machaa'e. Akkasumas immootu ilmaan namaa si'oolii keessatti ibidda bara baraa keessatti gubachaa jiran isaan sana ilaaluudhaan ilmaan namaa inni arjaa waan ta'eef uumamtoonni hundumtuu uumamaa harka isaa waan ta'aniif akka jaalalaatti akka arjummaa isaatti du'aa isaan kaasuudhaaf jalqaba ofii isaatiif hangafa du'aa ka'aa nuuf ta'eetoo jira jechuudha. Kanaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 18 irratti maal jedha? Guyyaa sadaffaattis in ka'aa jedha. Egaa Gooftaan keenya maal jedheenitoo jira?
gaafa mana qulqullummaatti seenee warra daldalan gugee isaanii, qotiyyoo isaanii, mallaqa isaanii fi gabatee isaanii mana qulqullummaa keessaa baasu aangoo kana aangoo kanaan aangoo eenyutiin kana raawwatta jedhanii turan. Sababni isaa gabaa bittinneessuu kan danda'u mootii waan ta'eef, mootii biyya lafaa waan ta'aniif aangoo eenyutiin kana raawwatta jennaan mana qulqullummaa kana guyyaa sadaffaatti nan kaasaa jedheen. Isaan maal jedhaniin? Mana qulqullummaa Solomoon waggaa 46 hojjete waan se'aniif maal jedhaniini? Akkamitti Solomoon kan waggaa 46 hojjete ati guyyaa 3tti kaastaadhaniin? Inni garuu waa'ee qaama isaa dubbataa ture jedha. Sababni isaa gooftaan keenya mana qulqullummaa kan jedhame qaama isaa ajjeesaa achi booda guyyaa sadaffaatti nan kaasaa jedheetoo jira. Na kaastuun jenne sababni isaa aangoo isaatiin ka'ee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa gooftaan keenya du'aa ka'uun bu'uura amantaa keenyaati kan jennuuf, osoo gooftaan keenya du'aa ka'uu baate barnoonni inni barsiises, raajiin inni hojjete hundumtiyyuu inni irraanfatama tureeyyu. Amanamummaan isaallee gadi bu'a tureeyyu. Kana hin taasisne garuu akkasumas immoo warroonni Fariisota inni ajjeesna akkuma isaan jedhan du'ee too awwaala keessatti waan hafuutti fakkaata tureeyyu. Isaanis dhugaa waan dubbatan fakkaatee mul'ata tureeyyu. Garuu kana hin taasisne. Tajaajiloonni isaas duuka bu'oonni isaas lallabaaf hin bobba'an ture. Warroonni hin amananis kiristaanummaa fudhachuudhaaf hin rakkatu ture. Garuu gooftaan keenya warroota kana hundumayyuu qaanessuudhaaf, du'aa ka'umsa keenya bu'uuressuudhaaf hundee amantaa irratti akkuma yeroo hunda kadhannu du'aa ka'umsa isa lammaffaallee abdii in taasifannaa jenna. Sababni isaa Kiristoos du'aa ka'ee jira. Nuus immootu yeroo eegganna malee in kaane. Gooftaan keenya warroota du'an hedduu kaasetoo jira. Gooftaa keenya duras warroonni du'an kan ka'an jiran kan akka raajichi Eelsaaf faan kaase, kan akka raajichi Eeliyaas faa kaase. Gooftaan keenyallee Alaazaar guyyaa 4 kan guute kan kaase, daa'ima Iyyaa'eroos kan kaase jiru. Isaan kana garuu kan isaan kaase qabu. Gooftaa keenyatu isaan kaase. Gooftaan keenya garuu akka kanaa miti. Aangoo isaatiin ka'e, humna isaatiin ka'e. Kanaaf jalqaba nageenya keenya irratti reefuu kana yoo dubbannu maal jenni? Gooftaan du'aa ka'ee jira. Maalidhaan? Aangoo fi humna guddaadhaan du'aa ka'eetoo jira. Eeyyeni du'aa ka'umsa isaatiin immoo ifa nuuf ibse. Warra si'oolii keessa jiran lubbuu isaatiin, warra awwaala keessa jiran immoo foon isaatiin seenee wangeela lallabee fi warri dukkana keessa jirtan bahaa jedheen dukkanarraa gara ifaatti, si'oolirraa gara gannatiitti, gara jannataatti, akkasuma immoo du'arraa gara jireenyatti nu deebise. Kanaaf egaa abdiin jireenya keenyaa, abdiin kiristaanummaa, warroonni duuka bu'oonni, warroonni tajaajiltoonni, wareegamtoonni du'aa ka'umsa isaa kana abdii taasifachuudhaan innaa du'a hadhaahaa obsan warroota sababa kiristaanummaa isaaniitiif qorumsa irraan ga'an duratti kan amantaa guutuudhaan dubbataniif du'aa ka'umsa kana abdachuudhaan. Kakuu duraa keessatti duuti sodaatamaa ture. Amma garuu duuti gara daandii Kiristoos ittiin deemnudha. Qulqullichi Phaawulos maal jedhe? Ani deemuuf Kiristoos waliin jiraachuu nan barbaadaa jedhe. Karaan ittiin deeman kun riiqicha miti. Daandii konkolaataa yookaan xiyyaaraa yookaan immoo baaburaa miti. Kan ittiin deeman kun karaa du'aatiin. Hundumti isaatiiyyuu xoofoo kana dhandhamuun isaan oolu. Du'a kana du'uun isaan oolu. Kan foon uffate hundumti isaatiiyyuu. Garuu booddeen mootuu warroonni du'an du'aa ka'umsa isaanii abdanna akkuma jennu gooftaan keenya gaafa dhufu dhufaatii isa lammaffaatti jechuudha. Hundumti isaaniiyyuu waan hojjetan qabataniitoo in ka'ani. Kanaaf egaa warroota gaarii hojjetan mirgaan, warroota hamaa hojjetan bitaan hin dhaaba. Warroota gaarii hojjetanis eebbifamtoota abbaa kootii jedhaan. Warroota bitaan dhaabbatan immootu arraagessarra harka 7 dukkanaa'aniitoo mul'atu gurraacha'anii. Waaqayyo kanarraa nu haa baraaru. Ifa du'aa ka'umsa isaatiinis ifa nuuf ibse. Maal jedha Efesoonii irratti qulqullichi Phaawulos boqonnaa 6 irratti? Ati kan rafte dammaqi, du'aayis ka'i, Kiristoosis siif ibsaa jedha. Kan rafte jechuun kan cubbuudhaan duute, kan Waaqayyoorraa adda baate, kan seexana fakkaatte ka'i dammaqi, Kiristoos illee siif ibsa. Maalidhaan? Ifa ka'umsa isaatiin siif ibsaa jedheetoo dubbata. Egaa yaa saba Waaqayyoo, du'aa ka'umsi Kiristoos abdii kan nuuf laatedha.
Kiristoos du'e hoo jennu gonka nama gonka waaqa ta'uusaa kan nutti argisiisudha. Sababni isaa maalidhaafi? Addaamitu balleesse, namatu yakke, Waaqayyoos immoo nama ta'uu qaba. Idaa isaa kana, beenyaa isaa kana kaffaluudhaaf nama ta'uutu irra jiraata. Nama ta'ee jira qulqulleetti dubaroo Maaramiirraa, foon isheerraa, foon lubbuu isheerraa lubbuu hirmaate. Akkasumas immoo nama ta'uun qofti gahaa miti. Addaam irratti kan murtaa'e biqiltuu kana gaafa nyaatte du'a duuta jedhame. Du'uu qaban mootu. Gooftaan keenya in du'e. Kan du'es immootu harka Yihudootaatiin inaaffaadhaan waan gaarii hojjeteef, waan barsiiseef, waan du'aa kaaseef, waan jaamaa ibseef, waan nyaatan xiqqoo ishii eebbisee, waan gabaa ummata gabaa 5 nyaachiseef, qurxummii 2 fi biddeena 5 waan quubseef inaaffaadhaan irratti ka'an. Sababni isaa mootii biyya lafaa se'an waan mootummaa isaanii garagalchuu dhufee itti fakkaate. Inni garuu aangoo seexanaa sana barbadeessuu, Addaamii hidhamee ture sana bilisa baasuudhaaf dhufe yaa saba Waaqayyo. Kanaaf guyyaa jimaatatti fannoo jiidha irratti saba duraan fannoon kan warroonni yakkan, kan lubbuu baasan, kan cubbuu hojjetan irratti fannifaman ture. Gooftaan keenya garuu irratti fannifamee fannoo sana eebbisee, fannoo isaatiinis seexana sana ajjeese jechuudha. Fannoo irrattis yoo du'u lubbuu koo jiraachisuudhaafis kaasuudhaafis aangoo nan qaba jedheetoo jira. Sababni isaa gooftaa keenya eenyumtuu dirqamsiisee kan irraa isa ajjeesu miti. Kan isa dabarsu miti. Du'e soo jennu foon uffachuu isaatiin. Inni garuu nan kaasas nan jiraachisas jedhe. Fedha isaatiin fooniif lubbuu isaa gargar baase. Foon isaatiin gara boollaas seene. Lubbuu isaatiin immoo gara Si'ool seeneetu lubbuuwwan waggaa 5,500 Si'oolii keessatti gubachaa turan sanaaf wangeela labse. Lammaffaa du'uu qaba. Sadaffaa mootu du'a mo'uu qaba. Osoo gooftaan keenya du'ee achumaan hafeetoo jiraate warroota du'anni lakkoofsa isaanii dabaluu yoo ta'e malee homaa nun fayyadu tureeyyu. Raajonni hedduun du'anii darbaniitoo jiru. Aarsaan ooriitii hedduun dhiyaatetoo jira. Garuu homaan fayyanne du'a mo'uutu irra jiraata. Lammaffaa immoo inni afuraffaa immoo qulqulluu ta'uutu irra jiraata. Gooftaan keenya qulqulluu waan ta'eef, du'a mo'uu waan ta'eef akka nama hirriibaa dammaquutti boolla naa banaa hin jenne. Warroonni Yihuudootaa maal godhan? Bartoonni isaa fudhatan nuun jedhu awwaala kana sirritti cufaa, dhagaa guguddaa irra teechisaa, eegdotallee dhaabaa jedhaniitoo turan. Isaan garuu osoo eeganii jiranii, osoo isaan hin argini, inni du'a mo'ateetu ka'ee jira. Boolla naa banaa hin jenne akka Alaazaar sana. Akkasumas immootu kan ittiin gannazame keefaname sana narraa hiikaa hin jenne aangoo isaatiin ka'e. Eegdonni sunillee isa dhoorkuu hin dandeenye. Egaa hawwiin isaanillee in jalaa fashalaa'e jechuudha. Kanaaf egaa yaa saba Waaqayyo, du'aa ka'umsi Kiristoos du'aa ka'umsa keenya. Du'aa ka'uun isaa nuuf du'aa akka kaanu abdii nuuf horeetoo jira. Abdii kanaan immootu jiraachuutu nurra jiraata. Yoo du'aa ka'umsa isaa kana kabajnus nuun akkuma reefu caqasne sana kan rafte dammaqi, kan duutees du'aa ka'e, Kiristoosis si ibsa akkuma jenne sana ifa isaa arginee jirra. Ifa du'aa ka'umsa isaa, ayyaana du'aa ka'umsa isaatiin geenyetoo jirra. Kanaan immoo akka nama du'aa ka'umsa isaa ga'eetti kabajuutu nurra jiraata. Akka nama ayyaana Faasikaa ga'eetti kabajuutu nurra jiraata. Cubbuudhaan deddeebi'uu osoo hin taane obbolootaan keenya jaalachuudhaan, warroota ollaa keenyaa rakkataa ta'an gargaaruudhaan, akkasumas immootu hiyyeessotaaf arjoomuudhaan nuti sooma fedha keenyan waan nyaannu osoo qabnu garuu Waaqayyoodhaaf jecha nyaachuu dhiisne sana isaan garuu umrii isaanii guutuu waan nyaatan dhabaniitoo rakkachaa jiraatan sana yaadachuudhaan warroota amantaa biraas obboloota keenya hunduma isaanii jaalalaan akkuma aadaa keenyatti wal waamuudhaan ayyaana kana kabajuutu nurra jiraata. Hundumti keenya iyyuu mootu ayyaana kana guyyaa 50 guutuu yoo kabajnu nagaa kiristiyanummaatiin Kiristoos du'aa ka'eera aangoo fi humna jabaadhaan seexana hidhee Addaamiin bilisa baase amma booda nageenya haa ta'u kan jedhe kana labsaa. Nuunis immoo cubbuurraa kaanee akka Kiristoos du'aa ka'e sana eenyummaa haaraa qabannee nama qulqulluu taanee gaabbiidhaan kan haarome qalbii jijjiirrannee jiraachuun nurra jiraata. Waaqayyoon keenya ayyaana kana ayyaana jaalalaa, ayyaana gammachuu akka nuuf taasisuuf akkasumas immootu warroota rakkatan, warroota dhibaman, warroota gidiraman, warroota godaanan hundumayyuu arjummaa isaatiin akka nuuf mul'atu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa Kiristoos akka Waaqayyoon akka nama hirriibaa ka'uutti ka'eetoo jira jedha. Kanas icciitii du'aa ka'umsa isaa ibsuudhaaf duuti isa qabuu hin dandeenye du'aa ka'umsa isaas
nuuf labseetoo jira. Du'aa ka'umsa isaatiin kan nu ga'e galataaf ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa sagantaa kana televezyiiniin OBS waldaa qulqullootaa wiirtuu Adaamaa wajjin ta'uudhaan ayyaana Faasikaa bara 2015 kan qopheessedha. Hundumtiyyuu mana keessan teechanii sagantaa kana hordofaatoo kan jirtan irra deebiidhaan baga isiniin ga'e. Egaa amma kanatti aansinee faarfannaa ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin wal qabatu obboloonni keenya nuuf faarfatu. Hundumtiyyuu mana keenya teenyee nyaachaa dhugaa ollaa keenya wajjin gammadaa faarfannaa kana faarfanna jechuudha. Amma karasumatti isin dabarsina. Kan nu barsiise kan nu gorse Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni haa ta'u. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii ayyaana Faasikaa bara 2015 televezyiiniin OBS waldaa qulqullootaa wiirtuu Adaamaa waliin ta'uudhaan isiniif qopheesse tokko lama jecha hamma ammaatti kasin bira gahaa ture fakkaata. Qophii keenya tokko lama jennee gara xumuraatti geenyetoo jirra. Amma faarfannaa tokko waliin faarfachuudhaan ayyaana keenya qophii keenya asuma irratti goolamna jechuudha. Egaa hundumti keessaniyyuu jalqabarraa amma xumuraatti kan nu waliin turtan ayyaanni kun ayyaana jaalalaa kan gammachuu isiniif haa ta'u akkasumas immoo warra televezyiinii OBS waldaa qulqullootaa wajjin ta'uudhaan qophii bareedaa ayyaana Faasikaa bara 2015 nuuf qopheessaniin galatoomaa jennaanii ayyaana gaarii horaa bulaa.